Aya Studio. Baramaa fi murtuttee gad jedhanii miliqsu malee jala dhaabbachuun lubbuu ofii biliqsu uursee amma lafa raasuu sardee hamma hunkuru galaana guutee deemu galaana darbuuf jiru dheessanii jalaa turu obomboleettii kosii baatee awwaaraan samii koru jala dhaabbataniitu takkan ilaala jedhu ree tafanii tachi goru amma halkaanii golfanii jala dhaabbannaan garuu daqiiqaa muraasatti dosee citte ta'anii amma ofii baru konkolaataa irraan gadee irraa saffisaan sigigaatu maaltu naaf haa dhufuudhaaf dura isaa dhaabbatu ree maaliifis ofi jibbaatu ilaamee yaa lammii koo yaa isa anaaf miillaa yaa isa anaaf koomee yaa isa anaaf qubaa of eeggachuu dhabuun kee jalqaba suma ubaa ittaansee ana hubaa of eeggachuun numaa fi yaa fira kanaaf sarbaa mee gajjennee dabarsina dheekkamsi kun gaaf tokko inumsuuf kanum darbaa lafa mucucaataa irraan gadee kaannaaree qajeelfama mootummaa fi ogeeyyoliin nuuf kennan irraanfannee nyaannaaree ilaamee anaan rabbi na eega anaan yesuustu eegaa allaan kiyyas nan gatu abbaan qabame haa qabamu abbaan fedhe haa rakkatu kan fedhe isaa haphatu lubbuun gaafa uumamte guyyaan ishee murteeffama arrabbiin hojii gargaaraa hunduu isaan gurmeeffama gaafa dhaladhu guyyaa koo muree qubaan lafa kaa'e arrabbiin hojiin gargaaru maal nan du'e nan gadhaa'e badii jallootaaf dhufe na ajjeesnaan dhimma isaati naan koronaan nan qabatu kan rabbiit ilma isaati harka koos hin dhiqadhu jarmiinis nan qabatu haalkooliis hin dibadhu maaskiin natti naqatu abbaan fedhe haadu abbaan fedhes haadhumu yoo barbaade kitilli yoo barbaade illee dhibbi yoo barbaade illee kumuu inni jettu yaa kormee koo yaa kormee seeliinki addaa na dhageessaa gorsa koonatti nafiinii yaadaa laalcha keef baay'een gaddaa waan ina oolcha jettee mukarraa gadu taaltaaree gamoorraas of darbatta atumtuu yoo jiraatte lammiin kee sirraa dhumnaan bu'aa maalii argatta mee simbirroota laali simbirroo bakkee keessaa mee kanniisa subadhu kanniisa bakkee keessaa simbirroon manneen qabdu isheen bakkee irra kaattu soorata waaqayyo kuuseef barbaaddeeti kan nyaattu qooda ishee kaaniif hin laattu kanniisnis damma dammeessee addunyaa muuxachiisu abaaboo rabbi uumeef barbaadeetu xuuxxata callisee waliin qubachiisu oromooni waan innaa cistoo fidee qeensammoo bira fide maaliif waan jedhe seeta gaafa dhagna namaa nyaatee madaa cistoos jabaate qeensaan fottoqsuu feeta kanaafuu balaan dachee qaqqabee addunyaa raasaa jiru of eeggachuun keessii fi dabalataan anaa fi of eeggadhu yaa tiru biyyoonni gurguddatanii yaalaniiru amma ofii waa gochuu immoo hin dandeenye akkuma argine sanaadha akkuma televiziyoonaa fi miidiyaaleen dhageenye yaala dhabanii sa'iin yaalanii dadhabaniitu imimmaan ofii facaasu inni guyyuun dhumu fiilmi sitti hin fakkaatiin kaan dhoksaniit kaan gabaasu yoo hin eegganne seeraaf qajeeltowwan ogeessaa mataa keefis namaafis eenyuufuu dantaan qabdu badhu yaa obboleessaa nagaan na bulchi jechuun balbala ofii cufaniitu an waan ta'uun dhaadachuun of eeggannoo fufaniitu sodaa dhabuun gaariidha maafa manatti hin jenne gorsa ogeeyyii dhageenyee nagaa keenyatiif kan carraa rabbiin nuuf kenne ilaamee bakka tuuta danuurraa yoo of eegganne maal qabaa miillachitti ariifatu yoo irraa fagaate dhabaa namni maaf dantaa dhabaa harki baallee baafatee qolee baasee sududu akka qoochoo simbiraa maali yoo of eeggate maali yoo wal eeggate du'anii galuun jira afaan qufaan banamee xiffannaan cufamu maaskii maaf hin godhatu dhibee saafaa adeemu dhibee addunyaadhaas akkasittiin to'atu namumaafillee jedhee qoosaa inni xiilleessu garanaaf garanatti yartummaan dhibee yaadee namumaafillee jedhee maaliif of hin eegganne maaf qoosa akka barbaade heloo koronaa eessa jirta jechuudhaan argamtaa wal gaafata kun qoosaa ta'uusaati ija isaa dhiibee kolfa qubbumaa cabduu saalfata tiraamp irraan baratu tiraampi osoo qoosuu dhibee chaayinaa jedhee matumaa tuffii horee har'a to'achuu dhabnaan uumaa isaatti harka kaase karaa gubbaarraa goree dhibee guddaan hin jiru yoo waaqa guddaa malee dhibee guddaan hin jiru yoo waaqa guddaa malee jedhee inni dhaadatu jedhee hin amanatu amanuun rakkoon qabu amantii qabu irratti eeggannoo haa dabalatu warri koronaa kanaan mata duree fudhatee muka meeqa yaabbatu
siyaasattiin daldalu saba ofii burjaajessuuf maqaa wal gurraacheessu afaan isaa sassaabbatu erga jiraanneen booddee waan hundi ni qaqqaba. Of eeggachuun hangafa, of eeggachuun kan dursaati, of eeggannoon jalqaba malee awwaan ta'uudhaan wanti hin taane yaraadha. Amantaa qabnu irratti gargaarsa waaqaa irratti, amantaa qabnu irratti gargaarsa waaqaa irratti amantaan kan garaadha. Adaraa yaa saba koo, adaraa yaa saba koo, dhibee ammaataa kanaan du'aaf waliin moggaasinaa. Yeroo yartuu kanatti bakka barbaachifnetti yaraa waliin bobbaasinaa. Kireeffataa keessanii hamminaan hin dararinaa. Yoo dandeessan dhiisaa fi yoo dandeessan obsaa fi yoo dandeessan hir'isaa fi nama waan nyaatu hin qabne waan qabnurraa haalaannuu fi harka qalleessa keenya waan kuufate kan fide namummaa naa yaannuu fi nuti silaa tokkodha akka baaqiiman tokkoo akka dhaabaaf dagalee yeroo amtuu kanatti waltaanee yoo darbine boruuf wal goonu malee haadhoon osoo arginuu nu biratti akka duune waan na dhaggeeffattaniifuu galatoomaa harka fuune. Qarri dhibee koronaa sin waraaniin yoomuu yaa biyya koo yaa biyyee koo hamtuun sin Galatoma, Falmata, Aya Studio.